زين العابدين علي بن حسين قجام علي بن حسين بن علي قجام جرا نما واي سينا امته نندور دبر خيسته ديغر سكنا خنا يتامار كقلي غرغارا تريجر اكست مكا زين العابدين جنة دابته غرغارسا زين العابدين جنة مكا مغفن جنة مكا مغفن تيغلي جچو برخم لما فشن رايغله الى غما استديم ما جرا جچو زين العابدين دابني زين العابدين كانوا ديفم يروديو اسر بلشيسا مغالا اودا كيستي ايوتو دائما حركه قلي تاني نموتا ددبو غرغارودان بكمام مكان كيا مصطفى عبد الرزاق احمدين جاما اجين كيا اجارسا دابتا قناتي اغربيروتين صدركا اتيانا دابتا قناتي جرا akkasumatti hojii tololtummaa tanarratti bara 2005 irraa eegalee ilaa hanga bara 2012tti hojjetaa jirra jechuudha. Dhaabbanni kun kan hundaa'een jiraattota naannichaatii yoo ta'u hawaasa harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataatii fi kanneen birootiin kan deeggaran yoo ta'u daa'imman jireenya daandiitiif saaxilaman ammoo kaasuudhaan carraa barnootaa akka argatan ni taasisama. Kanaan cinatti namoota dadhaboo ta'anii fi umriidhaan guddatan kanneen manneen jireenya isaanii jalaa diigamaniif manneen jireenyaa ijaaraa turuun isaanii ni beekama. Dhaabbanni Zeen al-Abidin dabalataan dhiyeenyatti ji'a Ramadaanaatii fi weerara vaayirasii koronaadhaa sababeeffachuudhaan hawaasa naannichaatiif deeggarsa midhaan nyaataa gumaachaniiti jiran. Dhaabbanni Zeen al-Abidin dhaabbata khayriidhaati. Kottaa itti hirmaadhaa nu waliin khayrii qooddadhaa jechuudhaan isin waama. Teessoon teenya bulchiinsa magaalaa Wadaayi. Dhaabbata Zeen al-Abidin. Silaa dhaabbanni hundinuu akkuma dhaabbata Zeen al-Abidin kanatti hiyyeeyyii hunda gargaaruudhaaf silaa tattaaffii godhee gaariidha ture.